Meeqa keessantuu filima Kurulus Orhan daawwachuudhaaf qophiidhaan eegaa jira. Arraan tana warra daawwachuu barbaaduuf odeeffannoo haaraa takka qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo keenya like, share, copy link godhuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Egaa akkuma kanaan dura isinitti himaa turre filimni bara kanaa filima Kurulus Osmaan irraa gara Kurulus Orhanitti akka jijjiiramee jiru hundi keessan ni beektan jedhee yaada. Namoonni baay'eetti wanti gaafii ta'aa jiru garuu Kurulus Orhan yoom jalqabaadha? Kurulus Orhan akka odeeffannoon guyyaa arraa kana dhaabbata guddaa irraa gabbeehetti filimni Kurulus Orhan waraabbiin isaa guyyaa arraa kana jalqabameeti jira. Egaa haga ammatti garuu odeeffannoon guyyaa kana filimni galakkifamaa jedhamu waan gabbehee jiru tokkollee kan arkine hin qabnu. Garuu ammoo filimni yeroo dhiyootti beeksisni isaa akka galakkifamu dubbatamaa jira. Egaa filimni bara kanaa kan bara duraanirraa baay'ee adda akkasuma bifa bareedaadhaan akka gaggeeffamaa jiru dubbachaa jiru. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon keenya kan guyyaa arraa qabannee dhufnee kana fakkaata. Akkuma duraan barametti viidiyoo keenya like, share, copy link godha. Warroonni haaroo taatan chaanaala Oromoo Riikardii bakkeedhaaf follow godhachuu hin dagatina. Galatooma.